akkuma beekamu Chaayinaan yeroo dura waggaa 40 dura biyya guddachaa jirtu turte. Haa ta'u malee har'a immoo guddattee as geessee jirti. Har'a ishiin Chaayinaan kan jirtu ikoonomiin ishii ikoonomii Ameerikaa, ikoonomii Jarman, ikoonomii Jaappaan wajjin dorgomaatti jira jechaadha. Kana maaliif akkamitti ta'anoo jennee kan guddatan maal teeknooloojiidhaan guddatan, hojjetanii guddatan, waan qaban biyyee isaanii, bishaan isaanii, nama isaanii fayyadamanii hojjetaniitti guddatan jechaadha. Kanaafuu Itoophiyaan yookiin Afrikaan Chaayinaarraa maal barachuu dandeenya? Chaayinaan waggaa 40 keessatti akkamitti kana hunda geessee uummata addunyaa dhibbantaa 20 ta'u laattee fi qabaattee jiraatte yoo jenne hojiidhaan guddatte, teeknooloojiidhaan guddatte. Kanaafuu teeknooloojii kanarraa nus barachuu qabna. Chaayinaarraa nuti akkuma qabeenya guddaa qabna, qabeenya biyyee qabna, qabeenya bishaanii qabna, qabeenya namaa qabna, qabeenyi keenya hundumtu jira. Garuu qabeenya kana akkamitti dhugoomsinee gara ikoonomiitti jijjiira, gara oomishatti jijjiira kan jedhu kan Chaayinaarraa waan guddaa barachuu qabna kan jedhu. Kanaafuu har'a jaarmiyaan asitti dhaabbate kun Chaayinaa Afrikaa Agricultural Science Innovation Platform. Kuni kan godhamu maaliif fuuldura wajjin hojjenna, humna walii ijaarraa isaanirraa hin baranna, isaanis irraa baratanii humna walii ijaarreet humna namaa hin ijaarraa, humna teeknooloojii keenya hin ijaarraa, teeknooloojii wal jijjiirraa, oomishaaf oomishtummaa keenya guddisnee wabii midhaan nyaataa keenya argannee guddanna kan jedhudha yaadni keenya kana jechaadha.